خلاص أمانتا جاتنا كذا أتيو ككدو دراتي ككدوتي ستانة ككدو كديتي راسيتا نمو كسيتي أني تقول يسرى كفلولندا إيسمي تانكو برا سونياتي إيميزين ما يا سايمي يرو تكاد كيفدا إيش ريفو رسيدي أسباسي نانجتن إيش رسيدي أسبات تسيف كفلاتن إيش الرسيدي نينكابا أسيم باسا وادا أنا أسيناني سينجي أنا دبا رسيدي كابو خفت تمنو ما وانين كابو سين نرت تغراني دي بدني مال جتن سين خخدون نانجتن إيش خخچو مال تبديا يو خخچو تيس نينك خدا نمني توكو اتفاقاتو ما مالا خي ناسي خبلاجي أسبيتش بي فيدولان وادا أكابتو خخخاتو وادا أسينو أني إيه رسيدي أسيم باسا إيه خفلس جينا غدا ناف خفل تموت وادا سين جبي أوي أتي جزء سي إيش ركوين كابو أتي جزء بريشي أكني تساني أبودي كنا تسي كنمو أبودي كنا تكني تمو ورا غني تكني أكاونتي غني تاي توبا تاني سين كنتي تيرك إيش توكو فوتو كنا بلسيتو سورة كنا بلسيتو فوتو ما غني كوتي جرامي سورة غني رغويتو رجفل ما فين بلس بري نونتي كيسنو تبلان فجدي أكدي بوفي ما يعني غافي سرا كابو بوليسا كي يواني غافا كيسا ميكو إميزم جدي لبو ما غني لو أسيدو كفتي نسين أكاونتي بيارتي بريغا شيتا مالي سيتو أتناير جاجي سيتو أتناير جاجي خلاص أتناير جاجي مالك نو إيش رسيدين كم جامو ما سرت نوتر كسيسكا نين كبه نوتر كسيسكا خاطر وياه نين كفلجي وادا سين جودش ما ترجع لقلي بقولا ببكا كوجمر رسيتا مولس النار رسيتا دوسي عندنا خاطر ده عشان نتي برا مجمر no kasika kan nu jechuudha ati waadaa seentee tigisee birrii ganniidha لا أكن هاتو متكو وليجلاتو erga inni dirqaman kana sin godhu jedhe rakkoon jiru nullee hin qabsoo amantaa keenya hin qabsoofna garuu amantaa isaaniitti irrattis waan tokko gaafa hojjennu wanta walitti bu'aatu fayyadee yaannee miti kana rakkoon wanta biraan jiru tokko muslimaa tokko fakkeenyaaf maamni lafaa ka'ee isin sobee ijoolleen akka darsu tawaayidoo wanni takkaayu dhageeffadha maammeen isin sobee fakkeenyaaf birri isin irraa guuratee dhaqee oo sheekaaniin fayyijee sheekaa wajjin suuraa agartan feetan sheeka gad deebisa feetan muslima guutuu gad deebisa I don't care. Si mame onyo wajjati kan kennite abbaa keenya ni jaalanna amantii kiristaanis ni jaalanna amantii beentees ni jaalanna amantii musliimaas ni jaalanna gad hin deebifne kunoo fayyidee jirti waaqayyoon na fayyisee tabalaan na fayyisee jette kunoo taballi fayyisee birriin gaa akkanuu deebitu rakkoon qabu amma sibichaatu irraa qabamu kan footoo akkana goe kun illee irraa qabu asa yeroo meeqasitti himnati gurraan qabdu eessaa dhufteti Laki silaman mo si bicha dare na fingal le kaati ke bicha himata jirta. Maafin ki bicha macha rakhi jabe khasadi. Sayne ne male hattu minamin in tsatte diritu rasidi baji khalas makana inna sin kala duga qabda sana asbasa duga kesan sin defis rabbo ayye khaddu nin ka falaji wada fitam dibashan bicha ba dibashan kuma dibashan bicha la wa mala gudamiti dibashani miti kuma saddama ya taw birri riyala saddama kuma saddama ya taw kafala bar sobana asrate sai media na marrafano zirattu yu himbetu ya mucana mali isinille guyyaa tokko fuula namaa fuulduratti kufuu dandeessu namarra dhaabbataan dhugaa suuraa kana kaasaa si jamma suuraa kana ajandaa biraatiif keessaniirtu waan ta'eef kaasaa suuraa kana fuula namaa dhaabban خلاص خدتو مت sagaleen koo inni gaama maal carraa yoo namaa kenni tassin mana keechan kee jara fuudhuuf nima dubbadu milki amma ganni irraa birrii kan qabu eenyudhaas keecha nama sadii moo meeqatu dubbataa dirooni riyaala kuma tokko irraa qaba maammeen dhibba shan irraa qaban bakka keenyummaa kun akka deemu barbaada kan keessaniin hunda kalu nuti okay ati meeqa irraa qabda an dhibba shaniin qabu birrii Itoophiyaa meeqa birrii Itoophiyaa riyaala kuma kudha jaha kuma kudha torba saddeetis ta'uu danda'a inni suni ani kanan jedhu ati silaa viidiyoo ganni irratti hojjechaa turte hin dhibamne ishiinis sobdi jechaa turte akkamiin garaa laaftee tooshiidha birrii galchuu hin dandeechi risiitii qabdaa tigistiitu gartee guruppii nu godhee maqaa tigistiitiin ka'e nuti okay tigistii qabaa fidaa zalarti am kolfaa olte zala manni muti godhadha tigistii kootu dhagaa baay'ee narratti galchee Fida dhugaa rabbi azala teessee kolfaa oltem fida tigistii maqabaa
Tigisti jechuudha. Risiitii san nuuf haa baastu amma nuti tigisti barbaanna. Tigisti risiitii sana haa baastuti. Laa Sii kaffalama garuu. rasiitiin naa ergere tigisti biran jirtu naa qaba rasiitii. Haa tigisti irratti argite kaa tigisti dhuftee tora gaasii ga'uu qabdi. Tigisti irratti argina ganni akkaawuntii ganni irratti arge. Okay, gruppii keessa jirta miti maame. Gruppii keessa jirta miti. Gruppii kan inni Tigisti dhuftee aduu galchitu koo ati namatti himuu qabda malee akkanumaan zimmettee birrii sirraa hafee urufatti laattu beektee nama kanaan galcheef hin jiraa jettee. Ergattanii akkaawuntii irratti isin erginere. Ayyee maal re. Maame amma iddoon deebinii too jechuudha siireesiif dhugaa beektu rasiitiin hin qabamu qaba rasiitiin hin qabame naa kakadhu siif hin qabale jihaasan dheeresini yookaan qabbu. No, afachuu ati mannaa na buuste don't care that one garuu jechuudha dhugaa qabda taanani ati ganniidhaaf sagalee taaf hin turre ganni qeeqaa turte sun dhimma keeti rakkoo biraa qabaatti. Ani ammas niin qeeqa borus niin qeeqa iftanis niin qeeqa isi ganni qofa osoo hin taane hattuu gartee warra nuti feemasa jaanii maqaa yaanii foloo guddina qabanin warra duran jechuun isaan hattuu ookee isaan hin deeggaru maame ani isaan hin deeggaru bar garuu bakka kanatti beekta ganni irraa dhaggeeffadhu. Ganni irraa dhimma qaba yoo jette ganni kophaa ishee laxxafuu qabda malee wanta abbootiin laxxaftaniif tokko hin jiru. Abbootiin kun sirnirraa hin nyaanne waan ta'eef jechuudha. Waan isaanirraa eegamu godhan. Nuti bara ammaa tana xalabaa wanta xabalaan fayyitee jechaa jira bara. Xabalaan fayyitee. Okey xabalaan hafee sun dhimma mataa isaati bara. Sun dhimma mataa isaati sun isin hin gashu. Ati birrii kanate. Ani kennee bin jira. Ati waa'ee isheen xabalaan fayyitee maaf si nyaatee maaf si fayyitu amantaa isheetii bara. Wallahi yookaan katee namni waraqaa agarsiisa. Waadaa galan hundi jiraayu. Ani waadaa siifan gala rakkoo tokko hin qabu bar rakkoo tokko hin qabu garuu ati dhimma ganni irraa qabda ganniitu sii kaffala ta'e taanan yookaan nutu sii kaffala ta'e taanan abbootii waan maxxansitu tokko. Waa'ee dhimma qiyyaa bakka ganni itti dhis. Naaf gannin waliin sin beenu biyya biyya. Okey abbootii waan maxxansitu hin qabu abbootiin kan hundaati waan ta'eef ganni suuraa ishii erginaa ganni maxxansuu qabda tokkoffaa irratti. Ganni laal jechuun fayyaasiin maxxansi nama nuti walumaa galatti. Koo maxxansita maxxansi ani shiidhaa maxxansiif ani shiidhaa maxxansi laa. Birrii kafaltama karaa gabaabaa. Oh. Ani siifi miti namni as keessa birrii nan kenna jedhu suni waan hin dubbatinaa. Qo'aatni tanima namni ani amma si ati dhugaadhaan dhugaatti yoo kakkattee to'atillee amma kanan amantaa keetiin amma kanan kaffale jette. Ani maal godhuufin kakadhaa rasiitiin fedhadha malee. Ati abbaan dhimmaa kakattu ani lafaa dhufee si kakadhaare akkam jechuudha reekun. Bara kakachuu jechuun waan takka tagartee waan takka kenne jedhitu malee ani rasiitii qaba rasiitii yoo hin qabu ta'een kakadha fakkeenyaaf rasiitii. No rasiitii abbaa barbaaddee fidde ani faaraa miti rasiitii abbaa barbaaddee yoo fidde no adoon keerudha. Uummata nanatu ganniin duute nama gannii boolla keessatti boolla keessatti boolla geesse. Mamme. Amma meeshii. Birri kan buuse. Ijoollee miliyoona meeqadha sii galee ishee ijoolleen miliyoona keessa siifi mucaa kana bichaadhamoo kan ganni birrii buuse mee maammoo maarraa qabu. Maammin hin buusne noormaali maammin dhaggeeffadhu maammin jechuun sobaanii dhaggeeffadhu sitti malaalee lalisee maammin sobaanii birrii sassaabbachaa turtan jedhe malee maammin hin buusne noormaali jechuudha birrii kinaatu duraanuu ishii qeeqaa ture ajjeefamuu qabdi maala jechuudha viidiyoo isaa takkataatalaan ture beektee. Garuu maameen kan dubbateef isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudhaan akka naa galatti maaliif sobaan nyaatamtuudha laassun sun dhimma mataa isaa. Buuse jechaa jirati immoo milki atis immoo dubbii siif hin galle birrii bashanan buuse inni sun kuma tokko buuse jechaa jira bara. Okey kakatee annan laadhaaf kakatu garuu amantaa isaati maameen hoo kakate maameen hin kaffalle. Maali daa gabdaa laattaa milkoosii waan sigashuu qabaa keessa. Gannii garuu abbootiin nagashata abbootii wanti isaan maxxansaniif tokko hin jiru bara. Birri maameen buna janii hakatani. Birri maameen buna janii hakati. Yalla ganni bida. Atabbaan imaalee shin kakattu maame maaliif atabbaan imaalee. Ati kan buuste kakadhu sii kafalla. Rasiitii qaban. Risiitii. Rasiitii kee fidi musin kakatiin iyyuu rasiitii mesana maxxansi fidite guddisiiti nuu maxxansi kakatiin iyyuu nkasiisin asin. Kakadhu kan jiru jiru maxxansi rasiitii kee. Eenyu qabal itti gaafatamummaan eenyu fudhata nama tokko. Yoo kakatte sii kaffala. Yoo kakatte jechuudha. Yoo kakanne immoo ani faaraan kanan kakadhu. Risiitiin hin fidaati eenyu Ini kotto gali sirratti hanga ishee jedhee guruubbisitu hidhee kotto gali borummaa sumatu afaan bana bahee jechuudha. Fiiji kottu galisi iyyuu mata duree taa'aa jiru mana kana keessa. Gashaa fidaatii qabaatii. Amantaa irratti galechaa jiru. Barri maal barcha kun bakti? Akka barbaadanoo sirraa uffisa wantani abbootirraa dhimma qabdan. Diroon arraba fayyachiisin ijoollee mana kana keessatti tigoo fidii gashii. Haasaa qallaalii. Wadin arrabsinaa Birrii kaffaltamoo edhaa. Birrii kaffaltamoo kaffaltan nyaa koroma kanatti intalli fayyiteetti. Bakaraa eenyu. Baaskaru chaarwaan. Anaan jettaa teeji anaan jetta moo akkamidha?
Ani nan kaffalaaf jedhe eenyu abbumti birrii irraa qabu kun Muhammed irraa qaba jedha. Dooniin isin gowwaadhaaf warri birriin kaffalattanii isin inni iyyuu hin dhosse dhugaa jiru shaffaneetu isin birrii maal kaffaltuu fi warri dura buutamu. Ani akkasiin kaffalu birrii maalii kaffaltuuf reesin. Anoo laata katu yoo bakka rakkoo qabu birrii dhakkoo nyaattee fixa bara birrii. Eenyuudhaan maqaara jirti tigisti Miliki tana gabbuusi yoo miliki tana gabbuusi. Miliki tana kaji. laa wallaa baqaraan si habiibti baqaraa miti nuun Gabbuusi tanaas gabbuusi. baqaraa namaan jedha qassan billaa baqaroonni si guddaa qabani maal birriirra guddaa meeqa qabu Warra nama arrabsoon hundaa gabbuusi. Maameen si arrabsaan jiru qofa. Bitaraddeen jira maameen si arrabsaan jiru yaanni keenaa galeera na buustee na dhiistee I don't care. Garuu abbootii buusii yoo dhugumaan birrii koo nan argadha jette siif kaffalama abbootii buusii Eenyuun naa qabal? Eenyuun naa qabal? Kuma tokko akkaawunti qaba. Kuma tokko warri birrii galchuu barbaadanu. Kuma tokko qabatu. Otoo ati dhugaa kee mul'isin birrii si ergina moo obbo qotoo aduu Durame walii maali abbaa akkaawunti si jettanii maa galchitu sin birrii keessan hin galchiina. tara olirraa fu'atoo wali tara kenna. Foonii fi maameen illee sadaqaa barbaadaa jiru keessa qassan billaa Waaqayyo siniif haa dhiisu yaa Waaqayyo maal beektuu miti. Yeroota sadeen amma dhufan kan irraa fuudhaasi. Yeroota sadeen amma fudhan kan Sadaqaa maal goone? Garagallee galchaa irra bar nuti isinii miti uummata Oromoo guutuu fayyadaa irra bar birrii nurraa ta'e jechuudha jedhee. Garuu dhugaa barbaadaa irra. Mami, Niin daga. Dibbat. ati birrii eessatti ergitee fishiidha. Riyaala Suudiitiin akkaawuntii Itoophiyaa irratti ergeef. Akkaawuntii Itoophiyaa irratti Maammi dhagaye maammi waadaa nu galchisiisanii bara waa akka katanuu. Amantaa jiraatee akka Atiyyuu kakaddu duratti kakadduuti sittaanne kakaddu kadiiti rasita nu mul'isiiti. Yeroo tokko dhageeffata. Namni tokkoyyuu sirraa kaffaluu danda'a. Yeroo takka dhageeffata wajji galee. Iisimee tan gubbaarraa suni ati maami ati haasa hime. Yeroo takka dhageeffata. Eshi. Reefu rasiidii as baasiin an jettan. Eshi. Rasiidii yoo as baatte siif kafallaattan. Eshi rasiidiin hin qabaa asiin baasaa waadaan haaseenaan isin hin jedhe anaa dhibba rasiidii qabu ofitti amanamummaa waan hin qabu isin narratti agarraanii deebitanii maal jettan isin kakadhuun an jettan. Eshi kakachuu maaltu fide yoo kakachuu tees niin kakadhaa namni tokko itti gaafatamummaa maallaqee naasii kabalaa jee as beechi bee fiidudhaan waadaa qabatu haa kakatu waadaa haaseenuu ani rasiidiis asiin baasa kafalees jee naa kakadhaa naaf kafaltammoo waadaa seenichi bee. Oi, ati gisee eshi rakkoo hin qabu. Ati gisee birrii ishii haa kennitu sani abbootii kennatu sii kenne moo abbootii kennatti kennite moo warra ganniitti kennite. Akkaawuntii gannii ta'e Itoophiyaa tan isin kan isinitti erge. Eshi tokko footoo kana balleessitoo suuraa kana balleessitoo footoo suuraa ganni guutee jiraami suuraa ganni irra goyitoo irra caffan. Maaliif balleessa? Birriin hundi keessanuu xabalaan fayyadee akka deebuufi. Maamme ani gaaffii sirraa qaba obboleessa kiyya waan si gaafadhu keessaa meeqa imeetim jedhi lubbu. Maamme ganni noo asii dhukkufatti innis akkaawuntii biyyaa irratti birrii gashitan maali? Rakkoon keessa. Achi na ergaa jee isiituu asitti na ergaa jee khalaas achi na ergaa itti maallaqa nu Eshi rasiidiin qabda ammoo asirratti nutti argisiisi ka. Niin qabe. Nutti argisiisi ka. Kakadhu ayyee niin kafalajii waadaa seen. Jawdeesh. Maamni ergirra gallee konkolaa bakka ku jammarre rasiita mul'ise nan rasiita dhosse indagana kakadhaa jedhe achas nutti faradamu cammar. Nu kasii kakannu jechuudha. Ati waadaa seenteeti gisee birrii ganniidha. Akkana haa ta'u uummata koo waliigalaa ta'u erga inni dirqamaan kanas hin godhu jedhe rakkoon hin jiru nullee hin qabsoo amantaa keenya hin qabsoofna garuu amantaa isaaniit irrattis waan tokko gaafa hojjennu wanta walitti bu'aatti fayyadnees yaannee miti kana rakkoo wanta biraan jiru tokko kana booda ijoolleen ortodoksii tawaahidoo wanni takkaayyuu. Dhageeffata maammeen isin sobee fakkeenyaaf birri isin irraa guuratee dhaqee yoo sheekaaniin fayyadee sheekaa wajjin suuraa agartan feetan sheeka gad deebisa feetan muslima guutuu gad deebisa I don't care. Eshi maame. Oonyu hojjeti kan kenniteef. Abbaa keenya ni jaalanna amantii kiristaanis ni jaalanna amantii beentees ni jaalanna amantii musliimaas ni jaalanna gadi hin deebifne kunoo fayyidee jirti waaqayyoon na fayyisee xabalaan na fayyisee jette kunoo xaballi fayyisee birriin akka nuuf deebitu. Eshi rakkoon qabu. Amma sibichaatu irraa qabamu kan footoo akkana goe kun illee irraa qabu. Asa yeroo meeqa sitti himnati gurraan qabdu eessaa dhufteeti?
Lakki isin lamaan immoo si bicha dareen haaf hin galle kaati kee bicha himataa jirta. Maafin kiyya bicha machaadha kiyyaa fi kasaati. Kasaa bari nuuri ala kuma takka bari kiyya dhibba shanii. Hai mataan sin dalagu. Waliigalatti birrii Itoophiyaatiin meeqa? Birrii Itoophiyaa kiyya kuma 18 kan isaa kuma 40 kasaa kuma 40 walitti kuma 58. Ani Amma reefu 17 jettee amma boolla Arabsa dhufte amma fooloo godhachuu dhufte harkuma kee walla basta Amma reefu 17 jettee amma 18 hattuu reeba. Maame soba jo soba fidi ati maalo sodaatani fidi jedhani agarsiise Mata zubaalaan dhaggeeffadha. Eenyu kafal birrii? Uummanni isbeelessi wasata. Nama narrabsin maame hati ko dhugaarra dhaabbanee dubbachaa jirra obboo ko nama narrabsin hundi keessan waliin narrabsin dhugaa jirtu dubbadha ilaa abbaan dhugaa afuufa in soba simbuchaa keessa sirra taa'ee ergeera taanaan dhuguma qabatamaan ergeera taanaan as baasi ati maal sosobda maame jaajessita sirra teessee ati maame Akkasii miti eenyu kafal? maame Nayyaamin eenyu kafal? harrabsoo dhiisaati hundukuma keessanii wala waliin nyaatiin dhaggeeffadha isinitti nima maamee fi mucaan kuni harrabichaa miti ijoollela kaleessa duuba suuraan kun maxxanfamee jira eengaddesuma dubbatu kan dubbatu immoo mana hundumaa keessa gaafa deemu ijoollee kana lamaan bichaa namni biraan kan dubbatu hin jiru kan inni buuse immoo naannaa ijoollee miliyoona tokkooti namni kan biraan dubbatu hin jiru garuu ibbatti immoo waan ijoolleen kun irraa qaban ani hin beeku Isa rabbi sinitti farada rabbi keessan beeku rabbitti miti karaa tigisti gashinee jedhe karaa tigisti gashinee jedhe tigisti immoo zala jirti maaf waliin galchine karaa tigisti gashinee chaa ture bar tigisti ishee kamidha tigisti deemte yoo waan isaan jette dhageessa bagaraa abbaa isaan jettuun hin beeku baada ishuma maan galchine yeroo jennutti karaa tigisti gashinee guruupiidhaanii jecha isheedha yoo tokko kan dubbii kana bagaraa seedha baqaraa jette abbaadha isheen jette siniin jette ta'e maammeedhaan jette ta'e hin beekamu. Shismi dirooni. Yoo. Mootii dara naa kan yoo dalagaa jiraate uummata kana seenaa itti godhate. Ugamu Mario nu gadbee maaqumna garamoo maal seeratti maal nama goota ati yoo maqaa namaatiin deemtu jirta baana nuti fi keenya yoo afuufaa wayiiti hin galchine birrii tokko waan gargaarin qabu soba wallaahi waa tokko hin galchine maame sobeedhuma afuufa sirra taa'etu waan tokko ittiin galchine birrii tokko waan galchin qabu waanuma hojjetu maaliif arrabsitu sin Ansin naamusa godhadhaa dhiisaa yoo kaffale dhimma isaati yoo kaffale oromoo nama gargaaraa kaffale. Milkii malee hundi isaanii gayyaas hundi isaanii namsi anna galchisishi. Birrii kanfalaa Amma jechuudha maame nan buustu sana naasa amma fixadhuti nan buustu booddee naasuuf tashii. Ati simbuusa tasgabbooftu ati nama kabajja. Uummanni afaan gaggeessu agabboonni. Ani kanan jedhu jechuudha nama kabajatu tiin kawa eenyu nun kabajatu garuu mootii qabata. Ayyee. Okay maame ati qarshii kee barbaadda mitiire? Qarshii koon barbaade eeyyen. Qarshii kee akkasii galuu barbaadde lubbuu suuraa abbootii kaasitoo jechuudha kam ganniidha maxxansisee kaafalla. Maaliif suuraa qoy muitii guddaa tokkochiin keessa naan dubbatinaa jechuudha. Suuraan kuni erga ishiin akkamamtee kan dhaqame abbaan kun kan isaan bira dhaqe jechuudha. Namni kun nama kabajaati. Nama nu waliin TikTok fayyadamu miti maami. Isuma dhugaasitti maa jechuudha. Maaliif ayyee erga nama TikTok fayyadamne ta'e maaliif kaasuun barbaachisa? Isaanii miti kan na waraabaa jedhe ijoollee waraabe kaa kinu maali namni gizee walkaa waraabaa jira miti. Miidiyaa irratti harkanne waan taateef itti fayyadamu nama tokko ayyaman gaafate. Akkasii miti kamaame wal kabajuun akkanaa miti bar. Ayyee. Kanaafuu kan waraabe santu rakkoo qaba malee isaan akka isaan waraabaa jiran uyyuu hin beekne. Ganniin immoo akkamamaa kan turte duraani beektaa. Torbee tokko moo waan ergasii kan isaan dhaqan bira jechuudha. Amma gannii fayyisee moo taphalaa kan fayyisee ma gaafinsi gaban deebisi. Birriin doktora irraa akkamitti deebi'a qo'i maamme ishiin taphalli isaa fayyisu ishiin isaa fayyitu isin warra achi jiru. Doktorri birrii meeqa nyaatte rasiidii qabdaa? Abbichi dhimmaa dhufee himata kamaame akkas taanani koo gaafii kee tokko godhu hayyee deemee ganni miti. Haa? Natti jijjiiramte moo akkamiidha wanni isaa? Siinaa isaan jira bar. Diinaa isaa jira biranis. Kanaaf ani siifan kaffalaa jechuudha. Abbaa kanallee kaasi lamaame. Ajandaa yoo barbaadde duraa yoo ajandaa barbaaddeerta fooloo irraa qabna si beeka waan ta'eef jechuudha. Garuu birrii kee hin barbaadde taana ani birrii kee siin laadha ati kakadhu. Fooloo irraa qabna. Tasuma irraa.
Miki, Oi. milki. Maa gifti ko rakkata karaarraa gargari tonni rasiitan baasi akka ta'e goote hin baasin okee namni kaffaluu fi dadhabin jiru garuu rasiitan waa gari dhugaarra dhaabadhuuti kaffali maa damki keessarraa fayyadee rakkatame karaarra taa'ee boo rakkata bergi rasiitaa baasuu hin kaffallaa qophaa keen kaffaltuufatis okee walitti buufnee kaffallaa garuu rasiitii baasa. Ati mucha zarii kee birrii maaltu fitee uzu billaa min isheetan rajim maal zarii kee birrii fitee mooti. Shaytaan zarii keessatti agalu. Bayi bojjennee ati birri meeqa maa zarii kee birrii fitee sila birrii ettaa. Atumtu shaytaan atumtu keetu shaytaan leellisee tayyamtu. Allahu akbar. Maame. Seetana ta'e ibboo maqaa namarraa gadi bu'i maa seetanaan. Maame lubbuu ati koo jechuudha ganni jaalattee jirtaa ameen akti miidhugaa rakkina akkasii Timmoo waa'ee jaalala bira nu lattata yoo. dhuguma bar waa'ee faarsaa ture akkamiin amaan Ani ganni jaalachuun si warrummaan irreecha dhaqqasunuu hin dheessuun jechaa jira gartee hin baqatu isi. Koo isilaa jibbaa jirta. Oromoo rabbiin isin harkatti nan ajjeesin. Fayyuma gadhalii naa kututuu nan argin. Oromoo nan argin. Dhugaar maali garuu otoo namni kun rakkate otoo nafseen nama harka keessan jira ta'e jechuudha. Dhugaar addunyaarra uummata makana kaaftu. Galata rabbii yaada. Baga harka keessan jiraaten ta'e nafseen. Maame dhugaadhaaf dubbachaa jira. Bakana taraddaa ijoollee. Maame dhugaadhaaf dubbachaa jira. Maame duraan illee jechuudha. Haati maa iddoo lama deemtati iddoo tokkoof hin dubbattu yookiin ganniif dubbadhu yookiin maameef dubbadhu. Ani gandummaadha fi miti abiibsi kan dubbadhu abbootii kaasin jedhe malee gandummaadha fi miti laal sina siraata qabadhu ganni haanna. Ani kanan jedhe maameen jechuudha duraan. Baadhe gochuudha. Gaafa san dhugaa keellee hin argatta. Gammee amma kan rakkoo qabu gammee masala qabaa fidaa amma gammeedha. Yeroo birrii namaa deebisee viidiyoo waraabaa ture gammee fidaa gammee ma fidaa. Indiraan dhaabinaa ijoollee. Hayyee deemaa fida. Assam billaa amma gammee fidanii. Maame ati immoo haanni ati immoo dubbii asinachi otoo gamaan dhumiin gamatti hin dabarsin diirama tigistii irratti gammee maaltu laallata tigistii tan ergedhe ati mana maree deemtee bar mana maree deemtee amma haanni jechuudha. Dhagaa asinittan hima gammeen eengadda gaafa birrii mucattiidhaa deebise maalojii viidiyoo waraabe uummata maaliif baga horaabe shi baga horaabe maaliif isheen birrii isaa gaafatu kaa'umman gaafatadha maaliif horaabe jetta baga horaabe kennitee ma fudhatte miti baga horaabe dhugaa jirtu gadi baase maal waan biraa waan goe qaba dhugaa jirtu gadi baase maa kennitanii maa fida. Gaafin isin qabda deebisa. Igocinaati. Manni kaafatee ka wal nyaata bar. Ta'uuzu billah. Nagara kee fada. Mara siyaa kaasu safii kee barte namaan hin jedheen us je kalb. Abboon jalaallee nu kenna ka carraa nu kennitan jennee isin eegu jirraa shee mana seenaa. Jira dhagee fada. Amma kana jira jarraa wani kenna tap-tappii maa jiru. Maa tap-tappii godhe. Mooditara fidi rooni dhagee mooditara fidi mooditara. Mooditara fidi amma. Mooditara natti kenni abiibii kiyya gaalii nafsee. Namni tokko jeeqi taanaa qabraa. Kan nu darbattan jaluma teenya sinarraa sinama dandan qabnu rakkeessa. Abiibii kiyya gaalii. Takka naasa'anillee gaafa hin qaban kanaafuu amma eenyuun gaafadha. Waa'ee gannis hin gaafachuu dhugaa rabbiinillee gaafa natti ta'e amma waa'ee amantii isaa abbaa kennanii kabajna garuu mucoo wantoonni dhukkubsattee anillee bira ergan jira birii gaafattan taanallee birii kuniin gaafadha. Amma opereeshinii taasiftanii kanaafuu amantii isaa dhugaa rabbii amantaa arrabsuullee hin jiru mucaa amantii irra dubbachuun jiru ani kana Birrii deeffatu abboota keenyarraa gadi bu'aa maali? yaa abboota arrabsuun jiru bara habiibitti ammaa ta'a isin abga gara amantii kaatan. Arrabsan jenne bar footoo ganni fidaa footoo ganni guute footoo ganni irra godhaatu irraa dubbadda. Ay maa rakkina qaba maal fotoon rakkoo qaba nama viidiyoo waraabsan. Gaafin isin qabda. Birrii yoo ta'e birrii jechuudha warra itti kennitan san gaafadha naqa irra fuudha jara.